keessa wayii nama firaa wayii fidi biyyarra. Olloo waraana meeqa baasee nama biyyarraa fide. Osoo as namni malee aadamuutu. Ishi garamitti si qaban naree nama firaa wayii fidi. Ya nama firaatiin kaa nama nagaa fidee nama nagaa yaad. Fira fuudhuu hin dandeenye ati gara kamiin fuudhuu hin dandeenye. Firoota jedhu firaani intala ebaluu intala eessumaa intala adeeraa akkas sunniin wal fuudhuu danda'an ta'u. Inni hamiree firma dhaloota hajji barbaadu. Ta dhaloota. Eefaa ta'u ta ilma haateeti. Intala haateeti. Hoo harkaan of diigee eenyuun komadha booda. Maal jedhee Oromootti gabbayee hima sin. Wallaahi afaanuma kamiin gabbayee hima. Himan namaafillee hin tolu barkuun. No, an harkaan of balaafachuun lolli seenu garuma biraatiin cabsee seenu malee harkaan of hin galaafadhu osoo lubbuun jiru. Ana feetii jette amma seenee dadarra. Zarii teessanii? Ilaalaal kun na seentee dhabde. Ana feetaa ana firrisaa jette. Hin beeytu laal. Yaa Allah. Ati taatu. Amartiyyeen thank you. Televiziyoon. Atarrallee mateetta. Mee gisee injoo jettan kana kofiyaa wal daddarbaa. Uummanni yaa'ii malee eeggattu sadarkaa uummata. Allahu akbar. Inni keessa namni arrabsaa warraa fuudhuftanii bilaqqabee yaa'i. Koreera maal yaadattee laayivii seente garuu? Lakki irratti rakkoomantuma hawaasaa ta'an dubbisaaf jedhee ammoo bara muggaa akkasii hojii isaa muggaa rakkoomanttii isaanii dubbisaa jira. Feesbuuka barsuuraan kee batabbate haadha. Bakkumatti bakkee kana jedhanii jiru feesbuuka. Zamuun ashittiin ajandaa kaasti jedha uummanni. Wallaahi an ajandaa tasuma kaasee hin beeku baay'isee hoyi. Ani ajandaa ta'umallee hin barbaadu. Ajandaa irraa yoo dheessuuf waallee cufi. Waa cufuu kiyyallee deebi'ee ajandaa ta'a. Wallaahi. Uummanni barsiisaa hin argine ati uummata? Koofiyyaa yoon baafate. Sokeessummaan koofiyyaatu mana kana keessatti na nyaate mata. Wallaahi takkatu Oromoo namni jedhamu dhufa. Kofiyyaan dhiyeessiirti kofiyyaan. Wallahi arraan tana. Wabillahi jima mul'achaa. Ishii maali kan leencaa. Ati koo illee Oromoo sodaattallee sharaban sodaanne. Wayyaa shittee ture jeetii gadi oo qabu irraa. Wayi. Haala Oromoo jedhaa. No wallahi dhugaa siin jedha nama arabaa nama lammii biraa waliin dhima haasofita noormaaliin Oromoon hin dhufne koofiyyaati yaa shittee koofiyyaati. Wallahi. Wallahi amzaayye sifaarsu waani sifaarsu osoo hin ta'in koofiyyaa malee jaala bareeddaa barate. Ejjitiin baasiin jedhanii bakka ejjitiin amma koofiyyaa wajjanoonni jiru rifeensaaf ejjitiidhaa kun. Daree amma kaniin bakka Oromoon jirtu koofiyaa firra jabeessee gisee magaalaa tana keessa jibee firraa
ajenda ummataaf uumuu jaalattanii si warri kaayiroo jiraatu. Lees ummata kana ciisinsa dhoogitan. Nama suuraa ta'e koffiyyaa malee asirraa kaa'adhu. Suuraa ta'e asirra yoo kaa'adhe as balballi natti as galuudha. Shaantaa kee qopheeffadhee deema. Wayinee bakki bulullee hin jiru ijoollee mataa indallee hin beeku. Biyya kana. Wallahi kaa deebi'aa mana biraa baraksa. Amma habibi amma dubbiin akka durii miti wanni hundi jijjiira. Jechuun amma mee warra keessatti illee bilbilii hiriyoota keessatti kakkanuutitti illee bilbilii wanni hundi hin jijjiirama. Waan badu kamiifuu itti gaafatamummaa ashittitu waan akkanaa godhee hin jedhina. Yaa Allah. Aannan adiidhaa jedhanii ittiin galu. Maal jedhee sittaayu? Yookaan booyuu danda'a yookaan kolfuu danda'a. Okay. Namaan walitti bu'uu danda'a. Sii walitti bu'uu danda'a. Koofiyyaa akkati godhattuun barbaadu jechuu danda'a. Amalli namaa guutumatti amalli kiyyaan jijjiiramaa jechuu barbaadeeti. Faallaa. Maal jedhe? Saalimni. Saalimii kenna ka warra baale sammoo. Mataa wanni tokko koofiyyaarraa darbeeti. Fuulli akkanatti fuula paappaayyaa fakkaata. Hakkii ola fe'ee haganaa sidha. Turkii deebisee istiraateejii baasee gad deebisuuf leeyilaa. Deemanii isa lakka. Inni istiraateejii biraa asirra gad deebisee ganaa hagan takka haga harka kiyyaa kana takka rifeensa irra dhaabuu taa'u. Dhaabatee ture? Irraa baasee Hamzaa. Adillee yoon baastanaan jaa. Ani paappaayyaa akkana jee taa'uu fi paappaayyaa dira tareewuni. Dhagaa osoo sila eeguma rifeensi siimeerallee istaayila kana goggoote fiffilteellee dhufte wayya. Turkii deemee dhufe inni? Baatii takka moolamachi turee jetti mataa kana baqeessanii yaalii operaasyoona gubbaa gad ilma namaa gubbaa gad operaasyoona ta'u saalee bahee jira. Miskiin bahee fiide? Deebi'ee kun garee ganama kana bara feesbuuk irratti firraa fuudhee akka nama naafe isaa seenuu lakkafoo. Nyaanyaa naan jaa dhagaan kun. Inni koofiyyaa rifeensan qabuuf godhata aadaa. Gaaf tokko viidiyoodhaan irra dabareetiin kaayiroo tanaa deemee beekta. Dhagaa mukartii tana akkatta osoo suuraa isaa dura agarte. Walitti mul'istaan isin. Waayatii isaa seqamaa qabuus. Wallaahi osoo fedhin koofiyyaaniyyuu asxamu. Sagalee barbaadee koomanii jira ashitti moo qabu yaadde taate. Osoo fedhin kolfe sorry. I'm sorry. Walillee mul'ista jeeti. I'm sorry. Saalee waan ati gooti. Hawa baraatolee walitti
isaan qabne. Kalau ija baafatee haasaisu gortee akkas naa jette. Awaash yaa galgaloo ishee. Oromoon ni adiidhaa fi adii gargara wal gaafata ishee. Alummaan biyya qofa duratti hin koofee malee ta'an agarre. Ummaan biyyaa'u jetti. Hayi. Jetti ulfaa biyyaa'u baala kan mucaa dhalte beekti mucaa biraati. Jetti ayyooti. Ma, irrifatanii isa? Yaa jechuun karaa xiqqoo dursite sani arguu beekti elbatti. Okay. Wallahi na kolfist. Yaa jechuun kaa. Isi isiin akkas jette maaliin jaani beektaa? Idaa isiin waan akkaasan booda ni dhiisa viidiyoo. Ati homoo hundaafuu? Amma baafadhu. Maaliif godhatta koofiyyaa ani bar na ajaa'iba. Leesh godhatta. Namitti ati maal akkatte masalan ati jaarsi asii kunoo lafatti. Maa hin rakkanne. Koo egaa gaafii takkas gaafa. Yoo namni dhufe asitti koofiyyaa dhiyeessa keetti. Gaafii makana iyyuu mana keessa asitti koofiyyaa dhiyeessa keetti. Amma yoo waarra ta'an asitti leesh koofiyyaa irra teetti. Meeshaalee irra teetti. Wallaahi. Waan koofiyyaa jabeessitu jira ammaati. Wallahi wanni isiin akka adii jira amma qamisaan reefu haawiyaa godhee dhufe yoo namni irra taa'e deebiitiin godhaan jaana rakkisu yoo moofiyaa jee namni hagara dhommoo ishee hin fedhudha akka agartaan mala. Wayyaa qabdi malee kamataa Ammoo bakka argetti wayita hunda of duraa darba. Waan isiin kololoo taateef kuwaasiif ana fakkaatti. Guyyaa tokko asii dhawamteen kaane bakka sababa kana bitaa sideen kaane irraan taa'ee narraa jee fuula gurraachaa agartee kaatee bar guyyaa tokko. Ta'u barbaadu. Maaltu na galche? Maalitti goota kunoo mana keessatti si biratti yaadsa kee usee akkanas akkuma ati feete si wajjin wal aalla gabbaanaan uummata irraa cufate. Gaariidha yookaan itti fufi. Eessa feessa jirtanii? Gaafii bareeda walla. Hamzaan kaata mana bahee baara. Mana bahee beekta. Guddatee mana bahee. Guddatee mana baheera. Bakka ashitti biyya galgaluu asii ichi deemaa ooluu ifadhee takka akkam jetta. Eebumaa. Eessa deemta? Eebumaa lakki jechuun eebumaa yoo takka na fuudhu akkam eebumaa yaani galgaluu asii kana mana keessatti deemaa oolu. Anni man qabu waan akkanaa kanarra baay'ee. Annamiin hafuu miti hin beekta.